akkaataan du'asii akkuma isin jette sana. Akkuma obboleettiin keenya jette sana Paakistaanii wajjinitu mana hojiitii baddee mana kontoraataa baddee gara mana ijaazaa deemaa jirtu makiinaan akka hin taanetti ittiin garagaluudhaan wallahi bakka baay'ee mataa si kana lafa rukutee waan tokko ta'u bakka wanti mul'atu ni jira achirraa suuraarraa jechuudha. Eessatu reenfisi argameera ijoollee dhageessanii siluma isinitti himeeraan kakadheen kaayiroodhaa ka'an yookiin Saudi Arabiyaa deemaa laafan dhufe yookiin fayyaasii yookiin reenfasii yoon baase malee amma ijaa mun fayyadamu jedhee kakadhe miti akkuma kakadhe kunoo hadda reenfasii argee hin jiraan ofii kooti jechuudha. Reenfasii bifa suuraatiin bifa viidiyootiin bifa maaliitiin isii ta'uu mirkaneeffadhee akkasitti duute illee mirkaneeffadheera. Sini galee dirqama keenya kana jechuun immoo dirqama keenya finneerra jechuu miti. Kanaafi shamarran biyya Arabaa keessa jirtan rabbi isin eegu of eeggadhaa. Jaallatanii mana xalabaatiin baatanu nan beeka jaallatanii mana xalabaatiin baddanu miindaa keessan jaatii fi rakkinni maatii keessanii waan wal caaluuf sanaa jettanii olii gadi fiiddanii mana xalabaatiin illee baatanii miindaa dabalataa barbaacha malee waa biraatii miti naaf gala. Adeemis bu'een deebi'amu be. Ishi duuti immoo eessattuu hin hafu. Guyyaan sun guyyuma baay'iseeti. Guyyaan sun guyyaadhuma obboleettii keenya baay'isee bojaate jechuudha. Guyyaan sun guyyaadhuma baay'iseeti. Soorii wallaahi baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Rabbi wadda barseefi. Kanaaf immoo ragaa jira ragaa. Rakkoo yoo jiraatte duutee yoo jiraatte fayyaa ishee geessachuu yoo duute immoo reeffa ishee geessachuudha jalqabumayyuu wanti jirus immoo egaa argamtee bakka jiraatte reeffa ishee argame kallattii dandeenyuun geessannee akkaataan du'asii akkuma isin jette sana. Akkuma obboleettiin keenya jette sana Paakistaanii wajjinitu mana hojiitii baddee mana kontoraataa baddee gara mana ijaazaa deemaa jirtu makiinaan akka hin taanetti ittiin garagaluudhaan wallahi bakka baay'ee mataa si kana lafa rukutee waan tokko ta'u bakka wanti mul'atu ni jira achirraa suuraarraa jechuudha. Eessatu reenfisi argameera ijoollee dhageessanii siluma isinitti himeeraan kakadheen kaayiroodhaa ka'an yookiin Saudi Arabiyaa deemaa laafan dhufe yookiin fayyaasii yookiin reenfasii yoon baase malee amma ijaa mun fayyadamu jedhee kakadhe miti akkuma kakadhe kunoo hadda reenfasii argee hin jiraan ofii kooti jechuudha. Reenfasii bifa suuraatiin bifa viidiyootiin bifa maaliitiin isii ta'uu mirkaneeffadhee akkasitti duute illee mirkaneeffadheera. Sini galee dirqama keenya kana jechuun immoo dirqama keenya finneerra jechuu miti. Kanaafi shamarran biyya Arabaa keessa jirtan rabbi isin eegu of eeggadhaa. Jaallatanii mana xalabaatiin baatanu nan beeka jaallatanii mana xalabaatiin baddanu miindaa keessan jaatii fi rakkinni maatii keessanii waan wal caaluuf sanaa jettanii olii gadi fiiddanii mana xalabaatiin illee baatanii miindaa dabalataa barbaacha malee waa biraatii miti naaf gala. Adeemis bu'een deebi'amu be. Ishi duuti immoo eessattuu hin hafu. Guyyaan sun guyyuma baay'iseeti. Guyyaan sun guyyaadhuma obboleettii keenya baay'isee bojaate jechuudha. Guyyaan sun guyyaadhuma baay'iseeti. Soorii wallaahi baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Rabbi wadda barseefi. Kanaaf immoo ragaa jira ragaa. Rakkoo yoo jiraatte duutee yoo jiraatte fayyaa ishee geessachuu yoo duute immoo reeffa ishee geessachuudha jalqabumayyuu wanti jirus immoo egaa argamtee bakka jiraatte reeffa ishee argame kallattii dandeenyuun geessannee akkuma kamitti reeffa ishee galchannee wallachuu dabaleessee jiga.